gaarii haasaa well informed ta'e nu godhaniiranii kanaaf galatoomaan jedhani. Egaa ka rakkinni qaala'insa gatii inni kun jireenya namaa irratti kan haasa'aa jirru. Jireenya namaa irratti haasa'aa jirra yoo jennu waa jechuudha. Fakkeenyaaf waggaa 5 darbe keessa from 2016-17 to 2020-21 consumer price index dhaan laallee hoo deemne gatiin dacha'eera jechuudha. 1.996 ta'eera. Maa jechuudha kuni waggaa 5 darbe kana keessatti namni tokko mindaan isaa bakkuma waggaa 5 har'aa jiru san hoo jiraate wanni har'a inni bituu danda'u half of gamisa waan inni waggaa 5 har'aa bituu danda'udha kan har'a bituu danda'u jechuudha. Kuni I think very simple to understand. Maa jechuudha jireenyi namaa harka gamisaan gadi bu'eera jechuudha. Obviously kuni maa inni riippoortii baankii biyyoolessaa irraa kan yoo ilaallu jechuudha. Egaa ka implicationin isaa maal ta'uu danda'a jennee akkasitti ilaaluun baay'ee gaariidha. Biyyoota jijjiirama irra jiran immoo keessatti gaaga'imni dinagdee fi gaaga'imni hawaasummaa yeroo baay'ee hanqunnamudha. Kunis waan haaraa miti jechuudha. Gaaga'amni kun yoo qunnamu akkamitti itti deemamuu qaba? Maaltu rakkina maalii fiduu danda'a? In the long run, in the short run inni jennu kun baay'ee barbaachisaadha. Isas ilaaluun nurra jira jechuudha. Amma akkuma asitti ka'e demand and supply inni jennu kun demand pool and cost push jennee kan laallu kun addaan baafamee ilaallamuus faa qaba. Transaction cost amma Dr. Namarraan kaasan yoo oomisharraa ka'ee fayyadamaa bira haga ga'utti maal fa'aa baasisaa isa kan ilaallu malaammaltummaanis keessa seenee ilaallamuu qaba. Addunyaa keessatti amma one of the most important explanatory variable is corruption. Eessan dhaqa daldalan waan warri aangoo qabu irraa fudhatu inni itti dabaleet fayyadamaa irraa fudhata jechuudha. Infleeshinii keessatti malaammaltummaan rooliin inni taphatu baay'ee guddaadha jechuudha. Kunis wajjiniin ka'ee ilaallamuu qaba. Akkamitti isa to'achuun danda'ama? Market regulation yoo jennu market regulation isa wajjiniin corruption hin dhufa. Already corruption is there and then when you give all the power to the government maal ta'a? Isa sana akkamitti to'anna? Inni jedhus ilaallamuu qaba wajjiniin transaction cost fayyadamaa irraa oomisha irraa ka'ee haga fayyadamaa bira ga'utti akkamitti koostiin yookaan baasiin dabala. Baasii dabale san immoo daldalaan eenyurraa fudhata? As the end warra biturraa fudhata jechuudha. Warri bitu sun immoo nutu. Kan akkasitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Gara biraatiin yoo addunyaa ilaallu akkuma Dr. Namarraan kaase addunyaan har'a waggaa 20 keessatti waan hin argine argaa jirti. Infleeshiniidhaan yookaan qaala'insa walitti dhufe jechuudha. Waggaa 20 darbe keessatti kan hin mul'annetu amma mul'achaa jira. For two reasons. One, pandemikiin darbe sun waan baay'ee addaan kukkute. Inni lammataa Russia-Ukraine war and then the fuel and the food price. Fuel and the food price because Ukraine and Russia play significant role as keessatti jechuudha. Kuni eessa dhagaa addunyaarra nuti addunyaa keessa jirra waan ta'eef asuma nu bira dhufe jechuudha. Isa sanis akkasitti addaan baasnee irratti ilaallee yoo mari'anne waan gaarii ta'a jechuudha. Fi inni biraa macro management amma Dr. Namarraan kaasan. Isa sarratti do we really know the macro economy? Warri manage goonuyyuu beekna. Okay? Maaliifan kana isinii kaasan yeroo baay'ee waan ka'e waan jiruuf. Wanni yeroo baay'ee ka'e manni jiru maa inni devaluationiin biyyoolee hiyyeessaa akka Itoophiyaa keessatti hin hojjetu jennee soofamar barsiifna nu yuunivarsiitii keessatti. Kun immoo devaluationiin Itoophiyaa baasaa jedhamee amma bakka jirru yaa hundi keessan hin beektan. Birrii 20 irraa kaanee 50 geenye san jechuun maa inni waan waggaa 3 dura birrii 20 bitamu har'a birrii 50 bitna jechuudha. Obvious waan salphaa waan calculationiin barbaachisnedha jechuudha. Kanas yoo macro management jennu kanas wajjin hin qabne ilaalu. Maaliifan kana kaasaanii textbook economic theories
do not work in Ethiopia. Kuni an wanan irratti hojjedhe waggaa haga 20 kanan irratti hojjedhe. Macroeconomic theories developed in the textbook do not work for Ethiopia, period. Kan haasawuun hin danda'amu. Hoo kana beekuu baanne macro management jechuu hin dandeenyu jechuudha. If we follow World Bank and IMF, we cannot actually get out of this problem, period. Akkamitti ilaalla kanas jedhanii macro management kana wajjiniin irratti haasawuun mari'achuun baay'ee gatii qaba. Public expenditure managementiin kunis waan baay'ee guddaadha. Dr. Namarraan kaasan isas akkamitti itti deemamuu qaba, akkamitti more productive gara ta'een itti deemamuu qaba. Isa jedhuudha amma maali fakkeenyaaf intini kana public expenditure kana gadi qabu irra jira yoo jenne mootummaadhaan then it is contribution to poverty reduction is significant. Na akkamitti itti deemama inni sin jedhuun waan biraatu waan ta'eef na is complicated na sirriitti wajjiniin waliin qabaa walaalaa deemne waan bu'aa qabu haasofna jedheeni sharafa biyya alaa wajjiniin kaasee sirriitti ilaalamuu qaba. Production and productivity one of the most important challenge to Ethiopia. Ethiopia wannuma ofii oomishtuunu biyyoodhuma naannoo kana jira wajjiniin compete gochuu hin dandeessu. Wannuma ofii oomishtuun fakkeenyaaf gogaadha. Gogaa warri asii bitee hojjetu Itoophiyaa caalaa gatii gadi bu'een gurguruu danda'a. That means isaan baay'ee compete godhan jechuudha. Itoophiyaan isaan wajjiniinuu dorgomuu hin dandeessu. Gogaadhuma ofii gurgurtuun jechuudha. Isa jechuun maal jechuudha? Leebarii qabnaa lafa qabnaa odoo hin ta'in leebariin hagam oomisha productive lafti hagam productive. Kanarratti ani akkasuma walittis qabee waan tokko fakkeenya isin kennuufi. Kenya keessatti unskilled laboriidhaaf wanni kaffalamuu fi Itoophiyaa keessatti unskilled laboriidhaaf wanni kaffalamu the same investors from the same country. Kenya keessatti 3-4 times Itoophiyaa keessatti waan kaffalu. Maali jedhamee research irratti hojjetamnaan hojjetaan keessan kee maqasii yoo akkatti qabatuun beeku nuti ijoolleen keenya maqasii kindergartanii keessatti baratti. Kanaaf nama qabnaa qofa odoo ta'in namni qabnu sun hagam hojjechuu danda'a. Isa durattis haasa'u. That is productivity. Inni waan jiruuf biyyattiin warruma dhiyoo jiru wajjiniinuu compete gochuu hin dandeenye jechuudha. The financial system in Kenya akkamitti hojjeta maalatti haasa'aa turre duratti Itoophiyaa keessatti asuma ollaa Keeniyaan keenya namni baankitti fayyadamuu danda'u about 90 something percent gaheera waggaa lama dura. Itoophiyaa keessatti waggaa lama dura 35 ture amma ga'een beekuun 35%. We are not comparing this with America and so on, with Kenya. Kuni roolii guddaa taphata achuma keessatti. Na akkamitti itti deemaa jirraa isa jedhu kanas wajjiniin qabdanii odoo laaltanii gaariidha jechuufi amma egaa wanni goonu market management isa jennu kana keessatti maybe Dr. Namarraan itti gaafatamummaa waan qabaniifis kaasuu dadhaban ta'a. Ani wanni kaasuu barbaadu hin danda'a because I am a free person. Biyya kana keessatti rakkoo guddaa han fide maali businesses are controlled by certain lines of businesses and you cannot control it. Control gochuu hin dandeessu. Maaliif EU keessatti ani EU institutions course jedhamu fudhadheen ture. EU institutions kan jedhaman keessaa tokko competition commissioning manager tokko yoo shakke mana murtii dhaquu irra hin jiru wanni fudhachuudhaaf የፍተሻ ነው ምናምን ፍቃድ የሚባል እንበርባችሱ at any time manasa birosa samsonaitisa satakasakatau dandayechu malif biyya sani keessatti gabaan impersonal waan ta'eef duratti Dr. Namarraa walitti qabsiisu yaalee ture. Impersonal jechuun market determines everything and what is determined by the market nu hundaafu qixxeedha jechuudha. Asitti garuu akkasii miti. San akkamitti cabsine marketiin impersonal akka ta'u gochuu dandeenya. Okay? I think sinigaleera wanni jechaa jiru. Namoonni kun mana shaayitti yookaan mana kristinaatti yookaan mana wannitti gatii kana dhibbentana odoo daballe ho'edha. Then how can you control that? Wanni barreeffame hin jiru, wanni isaan walii galtii mallatteessan hin jiru. Gabaa construction material irratti kan jiru kan. How do you control this? The only way out is to encourage other people. Akka gabaa keessa seenan jechuudha.
gabaan kun akka inni diversified ta'ee gareen tokko qofni oofuu hin dandeenye gochuutu barbaachisaa jechuudha. Kana irratti odoo bal'ifnee ilaallee haasofne jechuufi